Itoophiyaan waggoota sadiyaas piroojektota gurguddoo karaa qulqullina qabuun yeroo gabaabaa keessatti ijaarsisuun eebbisiisuu irratti argamti. Piroojektonni dhaloota kallattii hundaan qaruu danda'anis piroojektota kanneen keessatti ni argamu. Guyyaa har'aas muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed boqonnaa lammaffaa paarkii michummaa ifaan eebbisiisanii tajaajilaaf banaa taasisanii jiru. Haasaa saganticha irratti taasisaniin biyya hundee jabaataa qabdu ijaaruuf dhaloota jabaa horachuun murteessaadhas jedhaniiru muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. ጠንካራ ቤት ጥንካሬ መለኪያ አንዱ መሰረቱ mana jabaataa ta'e ijaaruuf murteessaan isaa bu'uura isaati. Manni akkanaa waggoota dheeraaf turuu danda'a. Bu'uurri biyyaa immoo dhalootadha. Biyyi dhaloota jabduu qabdu salphaan hin diigamtu, hin kuftus. Dhaloonni sammuun isaa dadhabaatee biyya kana dadhabsiisuu fi diiguu akkuma ta'e dhalootni ijaarame immoo biyya eegaa, biyya utubaa. Piroojeektiin har'a eebbisiifne kun akka fakkeenyaatti piroojeektii fudhatamudha. Kana malees jijjiirama booda Itoophiyaan dhaloota ijaaruu irratti xiyyeeffachuun bakkeewwan oolmaa daa'immanii kumaatamaan lakkaa'aman ijaarsisuu ishees ibsaniiru. ተጨማሪ ግንባታ የሚያስፈልገው ኬጂ ላይ ኤሌመንተሪ ስኩል ላይ ijaarsi dabalataa kan barbaachisu bakka oolmaa daa'immanii manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa irratti ta'uu qaba jennee waggoota sadan darbanitti manneen barnootaa oolmaa daa'immanii dabalatee haga sadarkaa lammaffaatti manneen barnootaa kumaatamaan lakkaa'aman ijaaramanii jiru. Kana qofaas osoo hin taane barattoota miliyoona 9 ol ta'u guyyaatti al lama soorata mana barnootaatti argachaa akka baratan taasifneerra. Bakkeewwan daa'imman bashannanaa waa'ee biyya isaanii itti baratan hedduu ijaaruun kan danda'amu yoo ta'u dhaloota biyya isaanii eeganii fi guddisan hedduu oomishuun ni danda'amas jedhan muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. ልጆች በፊልም በቪዲዮ የሚያዩትን ነገር በሀገራቸው ማየት እንዲችሉ daa'imman fiilmii fi viidiyoo garaagaraan kan ilaalaa turan biyya isaanii keessatti qaamaan ilaaluu akka danda'aniif biyya isaanii akka jaalatanii fi caalmaadhumatti immoo biyya isaanii akka guddisaniif taasifnee kan oomishnu yoo ta'e biyyi ni eegamti, ni ijaaramti. Rakkoon amma ilaalaatii jirru daa'imman irratti hojjechuu dhabuu keenya kan mul'isudha. Biyyi daa'imman irratti xiyyeeffattee hojjette tasuma hin kuftu. Boqonnaan lammaffaan paarkii michummaa bakka bashannanaa daa'immanii kun guyyoota torbaaf kaffaltii tokko malee daa'immaniif banaa akka ta'us beekuun danda'ameera.